keessa nama baasaatti keessa eenyota maali kanaree anaduu kanan nagee. Tolee, jaallatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota YouTube channel Abarraash hunduma keessaniifuu nagaanii fi araarri jaalalli Waaqayyoo inni dhumaaf darban qabne haalaa fi qixa isin turtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu fayyaa keessanii? Ana obboleettiin keessan nagaan qaba. Nagaan kosisa irraa hafaadha. Isin birallee nagaan dachaa akka ta'u abdiin qaba Waaqayyoo koorraatii. Egaa Abarraash har'aa maal qabatteetu nuuf dhiyaate jechuun keessaniin oolu. Guyyaa har'aa keessummaa ajaa'ibaa kabajamtuu fi jaallatamtuu kan taate obboleetti koo Aayishaan qabadhee mana keessanitti isiniif dhiyaadhe. Guddaa isaa galatoomis hin jedha obboleettii kan kiyya. Wanti hundumtiyyuutii darbeen qabu rakkoon qabu isin jedha dhaltuu kiyya. Isin jechuun jaalladha obboleettii viidiyoo kana si hojjedhu miti jettee dubbatte laakiin rakkoo hin qabu. Gammachuun koo gammachuu keetii baga nagaan naa dhufte jedhee kabajaan si madda obboleettii kiyya baga nagaan dhufte nuurii hana haa dhufuun sin jedha baga walumaan nu gammanne. Gaaffii isheen na gaafatte immoo gara dhumaatti isiniif deebisaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune akkam jirtu nagaa keessanii hundi keessanuu baga jiraattanii baga yoo nageessanii baga sa'aatii kana geessanii ammallee haftee hundi keessanii keessa rabbiin barakaa isiniif haa kaa'u. Baga ramadaana geessanii baga kan immoo rabbiin ramadaanaan isin gahee nagaan isin haa xumursiisu. Ramadaana khairii ramadaana gammachuu isiniif haa ta'u. Warroonni musliima soomaa jirtan warroonni kiristaanas illee soomaa jirtanii jajjabaadha. Ramadaanni kun ramadaana khairii ramadaana gammachuu kan itti milkaa'an rabbiin isiniif haa taasisu. Rabbiin isinirraa haa qeebalu. Ani amma kan argamu mana obboleettii koo qaalii fi gaarii nama kabajamtu jaallatamtu Abarraash Leeqaati kan argamu. Sababni isaas moonii taatee jirti. Baga gammaddee baga ittiin si gahee baga firii aajjoo firii keetii kana argatte siin jechuun barbaada. Konkiraashin jettan immoo maal yaa rabbati akkasi konkiraashin siin jechuudhaan dhufee baga gammaddee irra deebiidhaan abarru koo baga gammaddee baga ittiin si gahee gammachuun keenya gammachuu kee kooti. Reef sa'aatii kana eessaa dhufte naan jechuun kee hin oolu. Akkuma beekamu wanti hundinuu jabaatee jira. Makiinaan jabaatee karaatu hin dheerate garuu garaan hin fagaanne karaatu fagaate malee sababa kanaaf ani gara chaayinaa kan keetii kanarree dhufee baga gammadde siin jedheen jira. Geen ani qaatasiif gammadeen jira. Gammachuun kan kee gammachuu kooti. Baga ittiin si gahee baga gammaddee ammallee nama waan gaarii irratti hojjetee fakkeenya nuuf ta'e obboloota kan kee duuba kan kee jiranuu fakkeenya taatee haamilee taatee jajjabeessitu abdii qabna sirraa. Jajjabaadhu jajjabee ku'ate sirraa jajjabeedha. Namallee jajjabeessita akkuma nama bira dhaabbattu namni sillee si bira haa dhaabbatu. Wala jajjabeessuun wal bira haa dhaabbannu. Fakkeenya akka Abarraash kanarraa haa fudhannu nama jajjabeessuudhaan isiin tokkoffaadha akka kootti. Jabaadhu qaalii koo jabaadhu waan gaggaarii irratti hojjedhu fakkeenya nuuf ta'ee obboloota kan keetii warra biyya keessaa warra biyya alaa hundumaaf fakkeenya ta'een siin jedha. Irra deebiidhaan baga gammaddee baga ittiin si gahee waan gaggaarii irratti hojjettee akkati fakkeenya nuuf taatu abdiin qaba. Akkumallee moonii taatee kanallee rabbiin immoo moonii ta'uu qofaa miti waan baay'eetu si eeggata. Jalqabaan inni si gahee kun rabbiin xumuraan si haa ga'u. Jalqabaa hanga xumura rabbiin si haa gammachiisu. Gammachuu irratti gammachuu rabbiin si haa dabaluun siin jedha. Itti aansuudhaan gaaffii tokko lama si gaafadhee xumuraan siin jedha. Tokkoffaan Abarraash Leeqaa kan jedhamtu maqaa kan kee kan abbaan kee si baaseedha moo kan maqaa yuutubaati? Yuutuba ittiin banattedha. Tokkoffaa kana adda naa baasi. Lammaffaa immoo ati biyya kam jirta? Biyyoota Arabaa keessa biyya kam jirta? Kuni gaaffii kan koo lammaffaadha. Gaaffiin sadaffaa yookiin kan xumura
ati bultii ijaarrattee jirta yookiin heerumtee jirta yookiin jaalallee qabdaa yookiin jaa qabdaa jettanii miti. Sababni isaas yoo jaalallee qabaatte biyya kamitti akka heerumtee fi biyya kam akka waliin jirtu adda nu baasi. Daa'ima argatteetta moo hin arganne? Maqaan daa'ima keetii kan hangafaa eenyu? Sababiin ati maqaa isaa moggaaftee maali? Kan jedhu kana hundayyuu adda naa baasi. Sin eeggadha sin jedha abarru koo amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii. Warroonni nan beeknaan obboleettii keessan Aayishaa Jimmaati. Abarrash leeqaa viidiyoo isin gadhiiftullee laayikii gochuudhaan sheerii gochuudhaan Oromoo silaa wal bira dhaabbachuudhaan beekametti jira. Bira dhaabbadhaa gargaaraa. Hundumtu keessanuu wala jajjabeessinuu wala gargaaruu sheerii hagoonuu. Akkasiin isin jedha viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii. Hayyee obboloota kiyya Aayishaa koo guddaa isaa galatoomni sin jedhamu kiyya na kabajjee gara mana kootti dhufuu keetiif guddaa isaan si galateeffadha galatoomni sin jedha. Egaa gaaffii Aayishaan na gaafattee gaafota sadi na gaafattee jirti. Maqaan kee inni sirriin maatiin kee si baasan Abarraashuma moo eenyudha jenaan jettee jirti. Maqaan koo inni maatiin koo naa baasanii maqaa kanas ittumaan hin waamu garuu jalqabatti maatiin koo kan ittiin na waamanii Warqinashidha. Warqinash jedhanii na yaamuun isin jedha obboloota kiyya. Maatiin koo kanaan na beeku sirriitti jechuudha. Haa ta'u malee maqaan paaspoortii maqaan mattaawaqaa kootii Abarraashidha. Innaa kanan isin jedha gaaffii kee tokkoffaa isa kana. Gaaffii lammaffaa immoo abbaa manaa qabdaayi yookiin jaalallee qabdaayi heerumteettaa ijoollee qabdaa isa jedhudha. Simbirroon asii waccee gurra na duuchite. Inni heerumne jaalallee immoo qaba. Siin jedha bakka kam jiraattaa jettee jirti. Bakkiin abbaa manaa kee wajjin eessa jiraatta isa jedhu na fakkaate yaanni ishee. Bakki ani jiraadhu gara oolotaa kana natti fakkaata. Akkasidha jedha. Sirriitti agarsiisa yuuti. Sirriitti agarsiisa yeroo isaarra ga'een isin jira obboloota kiyya. Aayishaa koo guddaa isaa galatoomii. Inni sadaffaan immoo maqaa mucaa kee eenyu? Suutadhee sitti hima. Maqaan mucaa kee eenyu isa jedhu inni heerumne waan ta'eef mucaa hin godhanne amma kanaan dura. Waggaa kanaa boodatti na eeggadha. Waggaa kanaa boodatti na eeggadhaan isin jara obboloota kiyya. Maqaa mucaa koos isin fidee isin dhufaa rabbiin achiin nama nu haa ga'u. Hawwuun hin danda'ama miti maanni waggaa kana hin karoorsu. Yoo karoorsite waan hunduma isaayyuu siif ta'a. Hundumtuu yeroo qaba. Isin jara obboloota kiyyaa yeroo isaa eegee waggaa kanatti isinitti himaa maqaa mucaa koo fi maqaa mucaa kootiin isinin jedha. Otoo hin dhalatiin maqaa mucaan ba'u waan ta'eef otoo hin heerumin immoo mucaan hin dhalatu waan ta'eef ergan heerumee booddee mucaa fidee maqaa mucaa isinitti himaa isinin jedha obboloota kiyyaa guddaa isaa naaf galatooma. Naaf galatooma Aayishaa koo baay'ee si kabaja baay'ee si jaalladha. Mana kootti argamtee gammachuu kana wajjin qooddachuu keetiif guddiseen si galateeffadha. Galatoomi isin jechuu barbaada. Obboloonni koos amma yoonaatti obsaan na hordoftanii na wajjin turuu keessanitti guddiseen si galateeffadha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. YouTube chaanalii kanaaf warroonni haaraa taatan like, subscribe gochuun dagatina. Warroonni maatii koo turtan immoo yaada koorra dhaabbatanii koomentii kan na jabeessu bakka dogoggora qabutti dogoggora qabda kana sirreessi naan jechuun hin dagatina. Yaada keessan fudhachuudhaaf waan sirreessuudhaaf manni koo banamaadha isinin jedha. Ani qophiidha waan hundumaa sirreessuudhaaf iyyuu guddaa isaa galatooma. Turtii gaariin isiniif hawwaa.
keessa eenyuta maali kana ana dukkana nagee